السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال بريدو إلمان رومي كيسرتن سجلين كيسن بركة قبل ما لا تورا قوم تكتك فجأة دياد أسينا شريف لقول أبغى نجان أفتن نورو دياد أنا أفند كيسنو. Ejjigee dhangala'ee isa jala yaanaanii gadi ilaalee baree akka ilmeen diinaa nafa isaatti ta'e. Achi booda kufee leenci lola meeqaa injifataa dhufee injifannoon dhufe. Awwaalanii deemuuf lubbuun bahuu diddee gatanii deemuufis akki godhan dhibdee nama tokko biratti dhiisanii akaafaa waliin biyyee irra harii jiraatu galiin jedhanii akka biraa lixan akka aarii saniin diina isaa fixan waan ragaa bahuu fi mukaa fi dhagaane ol bahee mul'ata hin baduu ragaade. Goota lola meeqaa lolee addaan galchuu goota gaaraa lagatti alagaa gangalchuu du'eera jennee qonnee qabbarraaree biyya irra harree boonnee sabbarraaree lakki hin qabbarru lakki hin sabbarru goota goonni gatu hin dhiisu lafatti goonni aarsaa gootaa hin dhiisu taphatti dhiira giddiin foote biraa hin foonu bineensa nyaachifnu soorallaatti hin goonu jedhee biratti hafee xayyib sheek umarii abbaa anaa jinaa atin duune baree atin duutuu baree jedhee irkisee ol kaasaa baatee tabba baasaa bakka fuudhee nyaachisee obaasee du'aa fuudhee akka du'aa kaasee ragaa waaqaa lafaati seenaa harmin guune abbaan anaa jinaa gaafasilleen duune. Amma wayyoofnaan ji'a tokko booda lola seenee lola bahuu qaba qooda jedhee gaafannaan hoogganatti dhaqee lama sin awwaalu biyyee sirra naqee kana siin eeyyamu amilee siin kennu nama du'ee galeen nama du'een jennu nuti waan hin qabneef horii si yaalchifnu otoo hin yaalamin qawwee sin baachifnu. Yaalamtee deebitaa galma goototaatti subii harka kenni warra moototaatti jedhanii erginaani waan jedhu kalaqee harka kennate mootummatti dhaqee araara isin nuuf gootan dhaga'ee anaa galuuf deemuu shiftaa ogaateentu rasaasaan na dha'e jedhee itti dhaqnaani kanuu murqaa ture shiftaan gara malee shiftoota keessaa shiftaan tokko galee jedhee saniin boonusi warri dhara boonaani bilisa taasisee araarama boonaani gara qe'ee galee horii gurguratee hospitaala deeme horii san fudhatee hospitaalli ciibsee madaan hodhamee fi yaaliin baqaqsanii hodhuu godhamee fi hospitaala kuyyaraatti gaafa turee bahu ji'a lama booda gaafa qe'ee gahu subee harka kennuun isaa barameera ka isaan diraran albeen qarameera surniyaati sobde waan barameef adii badde nullee balleessite badii warri gowwoomsite si qabuuf si eegu jedhee itti dhaamnaan namni keessa beeku gaafa baduuf bahu tokkichi ilmi sabaa birrii 31 qofa harkaa qaba. Birri qabsoo baatu rakkoof harkan laatu waan nyaatu dhabullee amaanaa hin nyaatu mala baasa malee qabsaa'aan hin kufu rakkoo harraa laalee qaawwa milkiin cufu aduu bilisummaa ofafotti ilaala miidhaa hadhaa irraa mi'aa boruu caala jedhee of jabeessee abdii ofitti horaa nama hin beekne baree mana hin beekne goraa ayyaanni Oromoo otoo isa gargaaruu otoo namuu bulchaa horii sitti maaruu waayyoomuu mo'atuuf malli inni malee rakkina mo'atee adanitti galee. Gaafa adan gahu ilmoo qilxuutiin gaafa walitti bahu ilmoo gammadee gammachuun garmaamee Haaji Huseen Suraa Sooriyaarraa yaamee walitti dhufanii walitti bu'anii walitti marmanii imimmaan tuhanii otoo walii yaadanii araada baafatan oduu gurra ambaa odoo wal gaafatan akka badee dhufe madaan itti cimnaan ilmoo qilxuutti dhahamuusaa himnaan hunduu ni rifate wayitti garaan jiraa garaa itti mate. Bikkatee dhahamee anaa seenu dachee amma si yaaladha hospitaala galchee jedhee
ilmoo qilxuu geessus hospitaala dhibeen isaa cimaa humna keenyaan ala kaayiroon alatti yaallisaan argamu rifarii goonaa fideemee haa yaalamu jinnaan hospitaalli ilmoo qilxuu hirqiffatee boo'e gaafa qaama gootaa albeen keessa loo'e goonni gaaf dhalatee du'a dhaloonni akkan duudhee fi dursee qilee bu'a kanaaf boo'i malee si qofaaf hin taane kanaaf nahi malee si qofaaf hin naane abbaa anaa jinaa yaa goota yaa aanaa qabsoo oromootu miidhamee si faana jedhee wanti ilmoo qilxuu boohee dadhabaniif Haji Hussein Suraa wanti gaggabaniif abbaan anaa jinaa dildila jaraati biyya walitti dhamaandisa karaati dugdi isaa doonii dhakawaa hunda baatu garaan isaa boolla kecciitii nyaatu miila isaatti galoo adanii dhiheessa isa jidduu deemee waa hunda mijeessa isarraa wal arga gamanaa fi gamne kanaaf garaan badee of wallaale namne garuu otuusan mararuu warri jiruu sabaata ufii caalchisu warri ufii du'ee saba jiraachisu abbaan anaa jinaa akka biyya dhaqu dirqamarra kaan gaafa murtii qabsootti lakkaan ammas marraa takka oromiyaa duuta qabsoo oromootiif yoo duutellee duuta dirqama kee baatee akkuma ceetetti anatu si haalchisa biyyatti feetetti ammaa fi marfee 50 siif kenname ufii of waraanaa akka biyya galtu sitti kenneerra ergama olaanaa jedhee doonii deemuun kophatti kireessee waan imalaaf mal guduunfee mijeessee gaaf ilmoo qilxuu murteessee ajaja gootichaa ulfeessee kabaje gaaf ergaan gootaan bakka gahu gaaf hajaan gootaa goota keessaan bahu dhibeetiyya kana tasabaattu caala rakkootiyya irra tasabaa ilaala jedhee nama tokko waliin ka'anii wal faanaa ofirratti marfee of waraanaa adanirraa kaatee gaafa walloon dhatte ulfinaan simate Sheek Sa'idii baxxee Haji Hussein Suraatu isinin na erge nama nuuf qopheessa namoota sanammoo leenjifa dangeessa jedhee itti himnaan abbaan anaa jira tolee garuu dubbii tana ifa hin baasina akka dhugaan kun ittiin beekamnetti akka dhugaa bareeddiin hin beekamnetti waan isaan deemanii fi faana awwaaleeti isaan kun keessumma darasaa baaleeti akka waan qaruuf isaan bira dhattee fakkeessee dubbatee sheessidii battee maarree yaa jarana yaa darasaa baalee roobni otoo roobii waggaa 3 caale warri baalee kuni afaanii waa qaba mee waaqa nuuf kadhaa mee nuuf jedhaa jabaa jennaan isheettichi oosee achi taree abbaan anaa jinaas oosaa ta'uu baree ambana tuni laaftuu dhiisa edanuma roobee roobni dachii jiisa warra dhugaa keessaan dhugaatu dubbata jedhee kolfisiisee isheettichaaf ummata erga nyaatee dhugee bakka diribaa dhaqee taffiin itti aanaan hirribaa dammaqee alatti afatee odoo ala rafuu rabbiin gaafa cinqii namatti daddafuu kadhaa qoosaa sanii dhagahee dhugeessee roobni duran jirre roobee bunqeesse roobee dhangala'ee lafarra lolaanaan sa'aa nama jiisee lafti dheebuu baanaan ummanni maalalee sheettichi ajabe tuuta akkamiitiin rabbiin nu dhaqqabe imaltoota qaatii isin musaafira haqaaf rabbiin haqaas isin faana jira wanti isin deemtaniif takkan argin dhufuu falli biyya tanaas isiniin haa dhufu jedhee eebbisee eebbaan jajjabeessaa nam isin jettan isiniif qopheessaa deemaa jennaan deemanii gara kutaa biraa warri dhugaan deemu galaa dhugaa hiraa kutaa oromiyaa hunda keessa deemtee gola oromiyaa hunda keessa seentee ummata ijaaranis qabsoof kakaasanii waan rakkisaa tureef haalli yeroo sanii tokko jaalataa tokko jalaa didaa nama tokko lama asii achii fidaa milkaa'uu dhabanis akka yaadanitti namoota muraasa geessan adanitti dirqamuu fi geessee goota daniin bahee goota ergaa gootaa guutee bakkaan gahee yaalchifachuu qabna amma haa yaalamu jedhanii erganii abbaan anaa jinaa gaafa masriin gahee marraa 4 ol opereeshin tahee biyya masrii dhaqee yaala irra turraan dhukkuba yaalamee dhukkubni itti furraan baatii 9 booda biyyatti deebi'ee akka laatu qooda ilmoo qilxuu dhaamsa itti dhaamnaan qabsoo qananiif taakottu jedhee yaamnaan ajaja ilmoo gaafasiis kabajee ilmootti dhaqee goon oromoof jedhee dungoo ta'ee baqee
نمو بيجلي لولنوان جدوف بيا كيسا نمو توان فدوف غرا بيا غلو نمو ولي غلي غرين كرا جيبوتي تياران إمالي غرين أمو ميشا ورانا فئني غلانا ديما دوني لانجاني توتني لمو قلتوتي هاجو سين سورا أبا أنا جنا في جالن إسان برا of keessat ammate finfinnetti galee finfinnee qubatee erga finfinnee xumurame naafsa deeqa gabaabdu gargar faca'anii fudhatanii qooda yeroodhaan duratti qorannoo gaggeessuuf hawaasa ijaaranii humna fi jabeessuuf gariin karaa baalee gariin karaa argee bakka deeqa afur xumurame naafsa deeqa arfan ufsa ijaaruu warri roorroon fedhe xumuramwam meeshaa waraanaa sun dhufee wallo seenee haafiduuf erganii Yuusufii Bakarii wayita meeshaan dhufee ol seenu shaggarii mana jaal magarsaa barii keessatti tuulame gaafa maruu dhufee finfinneen guutame gaafa marii sabaatiin finfinneen abdu awwalu ayyoo shaallanii gala deeqa sadii qabsoodhaan dabaruu goonni raawwii gootaa arguudhaaf xumuramu xumura seenaa kanaatti akka goola baboo ilmoo qilxuutiin tuutni hoogganamu harargetti malee harargeef qajeelee otoo diina cabsuu cabsee haleelee goonni aduu abadii fidaaf herreegame ilmoo qilxuudha irraa wareegame. An diinaan hin bulu diina jala ciisee saba kiyyaaf du'a bu'aa kiyya dhiisee dida jedhee didee jiruu dhuunfaa gaarii hidda diinaa raasaa otoo bahu aarii leenci fagoon eegan kichuutti citeera biyya nuu ijaaruu fi biyyatti lixeera. Ilmoo qilxuudhaa nuuf lafee dugdaati manni isaa mana Oromoo hundaati namni asii dhaqu mana isaa dhaqa namni achii galus gara isaa maqa kan dhahamee dhufe isatu yaalchisa kan beelahee kufe isatu nyaachisa rakkataaf naheera hin boonu namatti riqicha ta'eera gamanaaf gamatti qabsaatu qawwee isarraan feera qabsoo Oromootu isarraan ceera kanaaf qoonni ilmoo ulfaattu jibduudha imbaasii Oromoon hangafa qabduudha aarsaa ilmoo qilxuu madaalli hin kaasu jannata olaanaan rabbiin haa badhaasu. Inni biraa deemee muramus jechuudha abbaan anaajinaa elemoon michuudha kanaaf seenaa gootaa dhaga'uu hawwina aarsaa goota kaanii kaan keessan argina gahee goota kanaa quba qaba jaarraan walitti himatu beelahanii daarraan warri hadhaa qabsoo laga tokko une isaaniif ragaa dhawaa qofseen bune afaan tokko beeku sammuu tokkoon yaadu miila tokkoon deemu waan tokko barbaadu kanaaf qabsoon isaanii mi'aawa akka dammaa kanaaf kaayyoon isaanii jiraatan ga'ammaa kanaaf goonni du'e jiraa jiru caala kanaaf seenaan isaanii mul'ata halaala otoo guyyaa takka boqotanii hin beekne otoo guyyaa takka wal biraa hin deemne otoo wal jaalatan akka ilmoo simbiraa du'atu hambise daraboo wal biraa ofii boqotanii ofii ciisaniiru abbaa anaajinaa nutti dhiisaniiru du'a isaanii du'usi mararee hadoode isaa fi isaanii du'a qofa qoode bakka isaan bu'an san inni hin buune abbaan anaajinaa lubbuun jiran duune. Silaa warra hin jirre isatti sabbarra silaa warra hin jirre isarraan agarra miidiyaan hin garre nama nuuf dhiyeessu barreessaan hin barre namarraa barreessu goota Oromoof baase aarsaa hamma gaaraa kabaja isaan malu hin arganneef aaraa hambaa gootan kalee ta'uutu beeknu yoo nuti hin faarsine kan nuuf faarsu eenyu. Waan isaan nuuf godhannu takkaa hin goone rakkoo isaan mo'annu takkaa hin moone kadurii waliisaa ammachuun beekama kaarraa walirraa baqachuuf jeeqama wal dhiiba wal jibba walitti dheekama wal kuffisuu yaada walirraa eegama kadurii wal faarsa dura walii ta'uufi kaarraa wal aarsa dura walii bu'uufi otoo beekaa irraa beekumsa hin barre otoo sammuu beekaa beekumsaan hin tarre homaa otoo beekne beekaa irra ceenaa otoo tuseen taane tulluu ta'uu feena suuraa malee surreen goototan fakkaannu sanyii ayyuu akka dubbatu laa osoo waa takka hin barre waa beekna nu taalen silaa waliin dhibnu walitti hin
jajjabaannu jalotuun xumurre hin baanu fiixetti silaa hin imallu dukkana xiixetti namarraatu nama kalee hanqateera namarraatu nama ta'uuf rakkateera yeroo namni fureef ta'een jabaanne otoo haala gaarii akka irraan qabaanne bara dukkanaatti ifaanuuf taatanii dukkana san keessaa ummatan baatanii taasise taate harraa kana isinuuf ulfina isinuuf kafana jenne ollaaf sila olmaanuuf oolani nulleen boonnan sila akka nun boonani bakka bu'uu mallee nuuf jecha buutanii akka nu jiraannu nuuf jecha duutanii dhugaan cabsitanii olaantummaa iyyaa isintu dhiigaan nuuf ijaare biyya silaa oromummaa fi oromoon fedhanii silaa oromoodhaan oromoon jedhanii maqaaf haqa oromoo isintu tikseera isintu nuuf dhiigee dhiiga nuuf tikseera jechuun maaf nu dhibe afaan maaf hin qabne arrabni maaf dide waan isaan fidini haaraa eenyu fide lakki wanti haaraan har'a nuun hin baane waan isaan ta'anii nu takkaa hin taane gaara isaan bahan nu takkaa hin baane daandii isaan baasanii irratti bufanna walitti ololla walitti mufanna silaa inni gootaa jiru gootaa dhaala goota jiru keessaanii gootan jirre laala eega goota jenne nama oromoof yaadu goota kanaa olii isa kan barbaadu moo eega du'an booda mul'atti gootummaan ummanni maal godheef maal ta'eef mootummaan galatoomi jechuun isaaf hunda caala jiruu goota kanaa otoo jiru laala jiruu isaa jiraadhaati seenaa isaa dhaala laayibirarii miilaan nu keessa imalu gaafa du'e faarsuun homaanuun dabalu akka gootaan boonuu baratu dhaloonni kabaja isaan malu haa argatu goonni diyaamantii baale meerkurii oromoo abbaa anaajinaa jabeeffadhu qomoo barreesse kan dhiyeesse barreessaa amaan yafarooti furaabulaa galatooma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم التن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورنا رفتن أنا والرويل كام التويل كام بجنا جهان رفتن عندك يسلون روسين جرا. أمان يفروتين قلتهم جرا. أبانا جيتين لايبراري أقوما هيون كنجده الدنيا كان برجل رب أمرين وهال إيرس. يورم اللي سنجته رب سنجته جزان كيسن جنة الفردوس الدنيا رتس رب أمرين سنال إيرس. تقع أمان يفروان جده. Namni hedduun olii xataa jedhe seenaa isaan hin dalagin namni ni dalani tokko illee hin jiru dalagamulle qullaa deemanii beelanii dheebotanii bakka hunda bahanii wanni isaan hin dalagin hin jiru lubbuun jiran garuu namni seenaa Oromoo baruu barbaade abbaa naajii bira dhaqa garuu dhaquu barbaadan hin barbaadan waa hedduufi amman dubbadha inshallah guyyaa takka irraa dubbadha namni abbaa naajii caalaa akka Oromoo seenaa beeku adda jira yallan hin jiru seenaa fedhe wareegamoota qabsoon eessaa eegalte eessa geette eenyu wareegame eenyu wareege hajiru tokkotti namni baruu barbaade abbaa naajii irraa bara lubbuun jiran biyya keessa nu bira jiran garuu namni quban qabu maaliif tokko ilma baaleeti lama nama musliimaati Allahu akbar inshallah rabbi jedhe barri hunduu jijjiirame wanni martuu jijjiirame gabbaatii gootee seenaan goototaallee isaan qofaa miti jabnoota hedduu jira hayyoota hedduu jira nu awwaalanillee nu dagatanillee osoo argan nu arguu dhabanillee osoo beekan nu wallaalanillee kaaliqni nama wallaalle kan nama hin daganne ka seenaa namaa katabu inshallah jazaa jannoota kennaa gootowwan kennaa ni deebisa abbaan barbaadde seenaa Oromoo qulqulluu baruu barbaadde abbaan anaajii lubbuun jiran dhaqee irraa bar laayibraarii Oromoo kana farra jiru seenaa Oromoo qulqulluu yoo barbaadde abbaa qabsoo kanaa eenyu eegale Oromiyaa keessaa eenyu itti wareegame qabeenyaan diinagdeedhaan ka lubbuun dhabame ka diinni dhabamsiise ka lola dhabame namni qulqulleessitee firoottan qabsoo Oromoodhaa biyyoota kam addunyaarraa jechuu barbaadde guyyaa wajjin bara wajjin nama si himu abbaa naajii qofaa jechuudha jedha lubbuun jiru hedduu jiran garuu akka abbaa naajiititti akkuma ammaan yafaroo tuqe dippiloomaasii qabsoo Oromoo turan riqicha turan bakki hin deemee wanni hin dalagan hin jiru jechuudha kanaaf akkana isiniin jedhaa gama sagantaa kiyyaatis seena haqaa yoo faabboo mata dureen kiyyan yaadattanii hundi keessan hunda gatina namni haqaadha abbaatiin milkaa'e kuunni abaarama jechuudha. Hin hongaa rabbi biratti illee nama biratti illee addunyaa kiraallee kasaara. Haadhateen dagatiin abbaa keen dagatiin. Yoo qabaattee waa godhiif yoo dhabdee tola itti ooli. Haadhattee ilmaan teetiif jaartii tee dura tola itti oolta jechuudha. Haqa guddoo sirraa qaban. Rabbii warra haqaadha abbaatiin dhaabbatu anallee isillee nu haa godhu. Guddoon isi. Ittaansuudhaan uummata addunyaa keessa zolloomamaa jiru kamuu
rabbiin akka zulmii tana keessaa baasu qaqqaalee babbareedduu ilmaan Oromoo hundi keessanuu gartanii du'aa hin dagatina. Obboleewwan keenya Filisteenii nagaa amma bu'uuf qarree irra jiru kana akka rabbiin fiixa baasu godhaa. Ibidda biyya gartee Ameerikatti dhaabateellee hundinuu balaan kun bineensa dhumachaa jira. Qabeenyi itti deebi'anii keessaayyuu uumaan rabbi bineensi miliyoona hagastu kana bira reguu hin dandeenye dhumachaa jira. Dallasuu rabbiiti, waraana rabbiiti. Waraana rabbii nam tokkollee san dhaaba malee dhaabuu hin danda'ani. Ilmi namaa waan danda'uun teekinooloojiidhaan itti hirmaatee dhaamsuu hin dandeenye. Xiyyaarri meeqa? Sa'a 24 dalagee namni 1000 meeqa mana hidhaa maraa baasanii itti hin dandeenye. Maaliif? Waraana rabbiiti. Waraanni rabbii gaafa rabbii dhaabbadhu dheen dhaabbata. Maaliin dhaabbata? Du'aa hin dhaabbata. Hundi keenyaa du'aa haa goonu. Balaan rabbiituun nama nagaallee fixxi. Bineensa fixxi. Balaan yeroo dhufte nama footu. Namuu hojii isaatiin guyyaa qiyaamaa keessaa kaafama malee ibaadaa dalagattee mujriima taatee gaarii taatee hamaa taatee walitti qabdee dabarte jechuudha. Kanaaf du'aa hin jabaadha obboleewwan tiyya. Adda achi jira balaan as nu birallee jira. Mana namaallee dhufa wanni. Kanaaf haga dandeenye du'aaidhaan haa jabaannu isiniin jedha. Gaarii qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo mata duree lama qabadhee dhufe tokko tiiktookiin boruurraa eegalee Ameerikaa keessatti ni cufama jechuudha. Lama viidiyoo sooshaal miidiyaa gubbaa deemu gurbaa ajjeefame kan namni hedduun ummanni Oromoo keessaayyuu warra gaafa rakkoo qabsoo Oromoo irraan dubbannetu gaafa Oromoo irratti quba qabuu fi Oromoo cabsuudhaa fi sa'a 24 fiiguu jira jechuudha. Viidiyoo qulqulluu ragaa wajjin qabadhee isinii dhufeen haga ammaa poostiin goone gartan galgala kana viidiyoo tokko poostiin godhe. Maaliif? Hubannu malee gugannuu jette jedhan re'een jeedalli dhufte jennaan. Hubannu malee waan goonu naannoo wanni sun itti ta'ee naannoo itti dhaladhe. Garuu bilbileellee rakkoolee jiru hunda adda baafadhee ka'ee eegasii ammoo ragaan karaa hawaasaa irraa qulqulluun dhufnaan gama keessanii qabadhee dhufeen jechuudha. Maaliif? Waan murteessu nurratti murtaa'u deema. Oluma kaanee immooshiinidha yookaan ammoo garee deeggarrooyitiif jecha yoo waan hin taane dubbanne boru rabbi biratti gaafatamna jechuudha. Adda nama biratti nama si hordofu ibalu akka jedhee namni dhufees ilaaluun ni mala boru adda kan kee qabrii seentaa jechuudha. Waan goonuu hunda keessattuu of eeggannoo dhufeessisa. Kanaaf qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo qabxii kan lama irraa dubbannaa qabxii waa'ee ilmaan Oromoo biyya keessa dhumachaa jiranirraa bal'inaan walii dubbannaa walii finna ragaa wajjin jechuudha inshaallah. Gaarii tiktookiin alhamdulillahi rabbil aalamiin yeroo cufaa yeroo waan ani irra dhaabbadhe rabbi irra naatumsu rabbii kiyyaaf faaruu galchaa jechuudha. Maaliif? Rabbiin keenya subhaanallah waan hunda keessattuu ilma namaa kana aqlii kenneef beekumsa nuu kenne. Bineensaan adda nu godhe. Waa hubadhaa nuun jedha yeroo cufa. Waan tokko yeroo si dhufte keessaa musliima diiniin keenya alhamdulillahi dura qulqulleeffadhu waan bu'aa siin qabu siin qabne. Tiktookiin akka dhufeen ummanni addunyaa kanaa warri waa beeku barumsa qabu ni balaaleffatan. Akkuma inni dhufeen. Maaliif? Balaa inni deemuun badii inni deemuuntu caala jechuudha. Ilmi namaa eega tiktookiin dhufe dachii tana keessa fasaan lubbuun namaa feesbuuk gubbaa kan badin tiktookiin baduu eegali namni meeqa daaraa wal godhee ilmaan meeqa baddee jaarsa jaartiin meeqa walii kanii wanni takkaan ta'in tiktook gubbattee jechuudha. Maaliif tiktookiin miidiyaa sooshaal miidiyaa gammaa argame keessatti kabalbala banaa kan mana keellee seenee sisaamu kagartee nama hundaa banaa ta'e daa'imaallee xiqqaallee guddaallee hundaa banaa ta'e jechuudha. Akkasuma wanna dura dalagame diinagdee irraa maatii diiguu irraa wal salphisuu irraa wal ajjeesuu irraa yakki gurguddaan tiktook gubbaatti dalagame akka addunyaatti jechuudha. Tiktookiin akka addunyaatti uummata biliyoona 2.5 hordofa. Yookaan ammoo banate peejii jechuudha akka informationiin kennutti. Waggaa 8 dura mootummaa Chaayinaatiin kaampaanii Chaayinaatiin yookaan ammoo baname jechuudha. Uummanni biliyoona 2.5 warra tiktook hordofan. Itiyoophiyaan uummata miliyoona 6.4 hordofa jechuudha. Addunyaa gubbaa keenyaa Itiyoophiyaan biliyoona 6.4 hordofa jechuudha. Ameerikaan miliyoona 1.70 hordofa. Awurooppaan miliyoona 1.34 hordofa jechuudha. Uummanni keenya Itoophiyaadhaa irra guddaa akka amma seenaaleen garsiisaa jirutti uummata waan bu'aa osoo hin taane badii irratti yakkoota gurdoo dalaguudhaan tiktook gubbaa beekame jechuudha. Keessaayyuu maqaa daldalaatiin karaa gartee horii galii ittiin walitti sassaabbataniin karaa ittiin lubbuulee namaa balleessaniin karaa ittiin maqaa walii balleessaniin karaa ittiin uummatoota saboota adda addaa as gubbaan maqaa balleessanii fi yakkoota gugurdaa itti dalagan. Maal jedhaa warra Ameerikaa keessa jiruu fi warri biyyoota adda addaa keessa lammii Itoophiyaa ta'anii yakkoota gugurdaa isarraan dalagaa turanidha.
Gaarii kanarraa kan ka'e TikTokiin ni cufama jennaan namni dura rifate warra Itoophiyaa Ameerikaa keessa jiraniif Itoophiyaa biyyoota adda addaa keessa jiran. Sababni isaa isaan walitti hidhachuudhaan biizinesa guddaa asirratti lama kan warri amma TikTokii kaa'e biizinesa nama guddaa ittiin dalagatanii jedha. Tokko goofan yookaan gargaarsa ittiin wal gargaaranii biliyoonota ta'an asirratti horii guddaa jechuudha. Galii guddaa galchuudhaan irraa fayyadaman kun karaa gartee galii TikTok irraa argamuun viidiyoolee xixiqqaa poost godhanii faga guddaatitti maxxansuudhaan galii guddaa irraa argatanii jedha. Kanaaf mootummaan Ameerikaadhaa yeroo dheeraadhaaf mana murtiitiif kaleessanii eeggamaa ture. Mootummoonni addunyaa hedduun biyyoonni akka Awurooppaa faati Afrikaa keessaa biyyoonni hedduun karaa cufanii jiranii. Awurooppaan faati illee yoo Ameerikaan guyyaa nu biraa sa'aatii akka ammaa jechuudha sanbata guddaa yookaan sabtii ala dadhiifama. Sandee akka faranjiitii jechuudha faranjiitiin sandee cufama jedhamee eeggama jechuudha. Manni murtii murteessee abdiin isaan qaban takkattiin kanarratti Tiraamp namni amma gara hangootti boru dhufu ji'a lamaaf dheeressuun ni mala kan jedhu jira. Inni ni jaalataa jedhama. TikTok kana jechuudha. Tiraamp ji'a lamaaf maybe yoo ka danda'e hanguufitti fayyadamee dheeressu ji'a lamaaf dheeressuu danda'a. Yoo kanan taane ammoo ka amma murtaa'ee gabbaa'e boru yoo rabbi biraa taate sanbata guddaa TikTokiin waliigala Ameerikaa keessaa appiin isaa guututti akka hojiin ala ta'u godhamee cufama jechuudha. Kanarraa kan ka'e sababni ajjeechaan namaa biyyoonni hedduun ijoolleen keessa wal ajjeeste dhiyoo kan ni jirti gabaasaan dhiyaate jechuudha. Amma yeroon qabu isin kaleessuudhaaf ajjeechaanis heddummaatee jira. Dubartii walii kun heddummaatee jira. Karaa TikTokiitiin heddummaatee jira kanneen irraa dhaabbate waliigalatti yoo Ameerikaan cufte biyyoonni irra guddoon harka 190 ni cufaa jedhama jechuudha. Maaliif biyyoonni hedduun Ameerikaa wajjin waan dalagataniif Ameerikaan ni cufti jedhan. As gubbatti kan jiru gaggama Itoophiyaati. Itoophiyaan hoo kan jedhu yaada dhiyaateef Itoophiyaan Chaayinaa waliin waan jirtuuf yeroo haga gabaabaatiif turuun ni mala ka jedhu jira. Kaachirraa hafe garuu galgala kanas warri break news akka Ameerikaan gadhiistee ni jira. Isa kana gubbatti yoo dhiyoo qabaate isin garsiisa inshallah. Manni murtii Ameerikaadhaa murteessee akka cufamuuf kaa'amee jira. Maaliif abbaan TikTokiidhaa dabarsee Ameerikaatti akka gurguramu jedhamee Ameerikaa yoo itti gurgurame ofii sirreessite seera itti gootee jechuudha. Daangaa itti gootee namoonni hordofan umrii isaanii irraa eegalee haga gartee seera inni banaa ta'e kanneen sakireetii namaa yookaan ammoo icciitii namaa inni guuru kana guutuu cufanii akkaataa itti TikTokiin seera qabeessa ta'u goonee dalannanu gurguraa jedhanii mootummaan Chaayinaa ammoo gurguruun barbaanne maaliif bu'aan inni irraa argatu karaa basaasaati yookaan ammoo icciitii yookaan sakireetii namaa argachuudhaan fiichar of duraaf jechuudha waan ammoo walitti qabate kana gabaa irratti dhiyeessanii gurguruuf itti fayyadamuudhaan akkasuma gola namaa dokumeentiilee namaa addunyaa keessaayyuu warroota karaa siyaasaa karaa gartee namoota dandeettii qaban warroota sammuu waan adda addaa kalqan kanneen karaa kanaan seenanii guuraniin akkasuma gartee waan of duratti kaa'atte addunyaan tun jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoolee nama hedduu warra qullaa kanneen guuranii karaa warra waan amma sagaggaalummaa kanaaf fayyadaman jechuudha. Akkuma isin beektanii warreen sagaggaalummaa kun viidiyoo kallattiin namni waraabee gadhiisuu miti. Viidiyoolee namoota kana guuranii garasi jijjiiranii warra waan kana dalagu jira. Seerri biyyoota addunyaa waan dhorkituuf jechuudha. Feekii yookaan ammoo isa kijibaasan ittiin dalagan kunneen isa kana irratti gartee fayyadaman kan jedhu sodaa guddaa qabanii kun biyyoonni guddatan as gubbaa wal adamsanii jechuudha. Biyyoonni guddatan kan addunyaa kana karaa social media kanaatiin wal gartee kunooti jechuudha. Breaking news from the US, the Supreme Court, that judgment around TikTok. It is just TikTok is planning to shut down its app to users in the United States this Sunday. Kana jechuun TikTokiin walumaa galatti Sandee kana jechuudha warri amma gadhiifame. Sandee kana akkuma sagantaan miidiyaaleen Ameerikaadhaa irra dabarsanii gadhiisuu jiranii sanbata guddaa kana ni cufamaa kan jedhu isaan murteessee jalsaranii jechuudha. Appiin maaliin murtaa'ee jira kan isaanis jedhan Tiraamp jechuudha guyyaa san waan gara taayitatti dhufuuf meebii ji'a lamaaf dheeressuu ni danda'a kan jedhu eegamaa innis bu'aa mataa isaa irraa qabu waan qabuuf yoo kanan taane ni bu'aa jechuudha. Kanaaf inshaallah namoonni hedduun karaa TikTokii kanaan yakkoonni gurdaan dalagamee jira akka biyya keenyaatitti baqa balleessiin lubbuun namaa hedduun baddee jirti karaa salphaa sakireetiin hin qabamne gadhiifamu waan ta'eef keessayyuu viidiyoolee adda addaa argaa jirtan karaa TikTokiitiin gadhiifamaa nama ajjeesan kanneen warroota gartee haala adda addaa seerri Facebook fa'anii dhorkanii nama gara Instagram fa'aan waliin dabarsaa ture namni jechuudha. Kanaaf inni bana'a waan feete irra dabarsuu dandeetta gadhiisuu dandeetta karaa kanaa yakkooleen hedduun namoonni icciitii gartee silaa lubbuun namaa ittiin banne jaarsummaan fixatan akka salphattoonni hundi aaruun tasa dhaga'uudhaan balaaleen guddaan galee ijoolleen daa'imman waan kanaan eegdetti yookaan ammoo qaama isaanii wal fudhachuudhaan barumsa keessatti rakkoon irra gahee Ameerikaa keessatti isteenni gariin
ijoollee gannaa 16 gad akka hin bananne fa'aa murteessanii turanii waan adda addaa jechuun kun sa'aatii limited jedhanii sa'aatii qorra kaa'uu waan kanneen dalagaa turan. Kanaaf inshaallah tanarratti feesbuukiin dhiifama tiktookiin ka chaayinaa keessa jiruuf ka biyyoota biraa jirullee gargar chaayinaa keessa sa'a lama qofa laalamaa sunis tiktook kanaa miti jechuudha. Tiktookii biraa qabanii maaliif tiktookii sakireetii tiksu sun kan maatii isaanii namoota isaanii tokkollee wannan goone kan adgadhiifamu kun appiin biyyoota addunyaa keessa faca'ammoo tiktookii banaatii ka chaayinaa keessa fayyadaman sunuu sa'a lama qofa lammiin chaayinaa guyyatti sa'a 24 keessa sa'a lama qofa fayyadamuu danda'a sa'a lamaan duubatti ofiin of cufaa jechuudha tokko laaluu hin danda'u sunuu kanaa miti appii addaa ka addunyaa gadhiisan kun ammoo ka gartee walumaa galatti isaan achirra taa'anii mana kee imeelii kan kee waan tokko waan fedhan cabsanii seenan akki dalagame jechuudha warroonni amma waan kana gubbaa beekan akka wanni tokko cufachuu dhoffachuu hin dandeettu waan fedhan kaameraa kee bananii telefoona kee bananii waa hunda bananii mana kee keessa waa hunda laaluu danda'anii soo kanaaf jechuun addunyaan iyyiteef kanaaf biyyoonni akka Ameerikaa fa'aatti biyyoo guddatan akkasumatti ofirraa hidhanii jechuudha yeroo gartee akkonnaa sakireetii biyyaa irratti saatalaayitiidhaan fayyadamaa turanii soo kanaaf eeggamee wanni kun akka gartee mana murtiillee dhiyaatee ture asiin dura yoo adattan taate abbaan tiktook kanaa gartee kaleessee icciitii kanan goonuu wanni hatamu tokko hin jiru dokumentii namaan guurru maal jedhee mormee achirratti taaksii mootummaa kafaluuf galii Ameerikaa illee galchu maal kanneen hin mormee akkasiin dheeratee as ga'e inshaallah rabbis haa cufu jenna jechuudha. Walumaa galatti yoo banamillee ka sirraa'e akkuma feesbuuk kana fa'aatti kaatee akka nam tokkotti amantiidhaan wanna kee itti fayyadamtu ka seera qabu ka namni gartee hubannoo qabu qofti irra fayyadamu ta'ee yoo inni dhufe inshaallah sooshaal miidiyaan nama fayyadaa bu'aa guddoo namaa qaba albee gara lamaatti sooshaal miidiyaan yoo abbaan ofii mure nama muraa yoo abbaan itti fayyadame abbaa fayyadaa tuna ganaa jechuudha gaarii qabxii lammataatis ni dabala inshaallah warri tiktook qabdan hedduun namaa ka boo'icha qaata eegalanii gabaasa yoo seentanii si caqastan koflaan dhumtanii jechuudha. Warri haada qopheeffatellee dhabamuu jedhanii warri galiin isaanii kana ta'e jechuudha. Kanaaf gartee warri biraa ammoo appii biraa qopheessanii jedhan mallee appiin qophaa'ee ka biraa taa'uu jira. Namni garas yaa'uudhaaf gartee qophaa'ee ciciisaa jedhanii. Rabbi khayrii haa godhu alaa kulli haali. Nama halaala irraa fayyadamu waan gaarii akiraa teennaaf duniyaa teennaafis bu'aa qabu rabbi nuu haa godhu jennaa jechuudha. Gaarii. Amma oduu guddoo biyya teenna keessatti irraa wucan takkatti dabarra. Ilmaan Oromoo hin jarjarina. Na gurgura abbootte gurgurraallee bootteetti Oromoon. Rakkoon namni siyaasaan beeyne qabu rakkoo qabna bara. Adda sooshaal miidiyaa jira dhuufuu namaallee sooshaal miidiyaa irratti dabarsan. Amma garii namaa jechuma warri biyya gurguratuu jedhu kana as gubbaa fidee dabarsa. Takka mootummaan akkanaa agarree jedha. Maal agartan dhugaa keessanii hadha irribaa kaatanii. Takkaa yoom gartan waan sabni keessa dabre. Waan ilmi namaa Oromoo keessa dabre takkaa yoom gartan isin. Adda sooshaal miidiyaan mallaqni kafalamee bakka namni tokko itti dhawamillee kaameraa waraabanii fuudhanii olii ergan. Kalee kaadha namni soqee fuudhee achiin namni du'e jedhee lafa kaa'u ilmaan Oromoo 50 dhibbaan 1000 bakka takka rashanamaa bayan. Kumni 20 walloo rashaname isinii guyyaa takka bayan. Wayyaanee wanni isin fixxe wayyaaneen qofti yoo hadha kaa dhugaan jiraattee keenne eekaa zabana zabanni kijibni qofti ol gahe wanni wayyaaneen fixxe yoo herregne yoo xiqqeessadha yoo xiqqeesse nama 100 Oromoo wayyaanee lafarraa fixxee jirti yoo xiqqaate karashante barkun karashante meebii garii namaa rakkin namni keenya qabu kuni rakkoon nu qabnu akka dha sooshaal miidiyaan jira nama 100 namni gabaasu jira nama miiliyoonii fixa namni gabaasu jira viidiyoo waraabduun jiran jiru. Reed Kroosiin addunyaan mana hidhaa Itoophiyaa dadhabdee warra dhala yaa'e kun Minnesota qofa nama 50 jira jennaami wayyaanee yaa'e manni kun. Isteet Ameerikaa qofa uummata meeqa jira? Namni maatiin irraan du'in xiqqaa. Reed Kroosii qaba marti. Manni irra gubatee, ilmi ajjeefamee, dubartiin gudeedamtee, qeensi irraa guuramee, namni hidhamee qeensi irraa guurame osoo haadha gabbaasan Oromoon gabbaa jedhanii meeqa ta'a? Ka bineensi nyaate. Waan gootan yeroo waa dubbattan yeroo waa jettanillee laalladhaa. Maaliif irraa gaafatamtu? Kijibni haraama. Wanni haga kijibaa nama halaaku hin jiru duniyaa akiraallee. Waan hin beekne cadhisa. Waan amma agartan qofa waan jettan ila namni du'aa jira jedha. Nama du'u isin dhorkuuf miti. Namni du'aa jiraa'e malee kalee akkanaa miti jedha. Keessaayyuu ijoolleen namni bara wayyaanii ganna 30 gad jirtan oluma kaatanii wayittiin fiigina isin ijoollee lafaa dhufaartanii. Isin amma daa'imman nama lafaa dhufu waa hin qaanuftan kaaburu salphattani. Seenaan kun hundi katamee gabba'uu deema. Wayyaanii illee irraa kataba'uu deema inshaallah. Dargiillee Hayila Sillaasiillee hundi Minilikillee seenaan afaan Amaariffaatiin kalee jallate afaan keenyaan inshaallah viidiyoon hundaan qophaa'ee gabba'uu deema. Akkatti Oromoo salphisa waan Oromoo irratti dalagan.
Wanni nu hadha iyyuu kun warri isin hadha Oromoo itti jala yaatan yoo inni tokko tokkoon kun ilma ebaluuti akaakoon isaa akkas dalaga abaaboon isaa jedhamee gadi hin ba'an akka jibdu naa qabadhaa ta'a. Kanaaf obsame jarjarinaa seenaa isin bada wanni viidiyoon kun qabe gadi hin dhiisan jarana. Viidiyoon kun wanni qabe teknooloojiin qabe gowwaa afura qannoonni qabe gadi hin dhiisu itti dura Oromoon amma viidiyoo keetu ta'a laaloonni ati katabde wanni ati jette of eeggadhu akkanuma immooshin taateen dubbate. Homaan agarreesse seenaa Oromoo takkaan agarreesse. Ummati Oromoo takkaan agarreesse. Ilmi namaa bar gabra qofa. Haayila Sa'imiriin qofti 70,000 qaba. Sun Oromoo sabaa sablammoota bar. Gabri qofti. Dalayduu miliinikii qofti 70,000. Yaa ummata waa takka osoo hin beekne iyyitu haadha Jawaar mataasi qollofee kijibaan lafa guuttu abbaaran baraasiif ciqaashuun beektaa 5,000 10,000 qaba irra gadi. Oromoon bar Oromoon hangoo qabu bar. Oromoo biraa bar Oromoo gabroonfatee kan lafa qotuuf kan loon tiksuuf ka dhagaa daakuuf ka damma gaagura guuruuf ka bineensa adamsuuf namni irraa gadi bar Oromoo 5,000 6,000 qaba. Adi haadha abbaa lafaa jedhan kun bar lafa ataa dhagartee namni 100,000 irra jiraatu nam tokko qaba. Hiyyeessi waa takka hin qabne kan mirga hin qabne kan loon hin qabne garafanii ergatan dubartiin isaanii bareeddu irraa guuratanii itti galan Oromoo bar. Yaa jiran meedhiisaa. Midhisa waan dubbifne kaasin seenaa qulqulluu barbaaddani Oromoo seenaa Oromoo kan dhokatee kitaaba sarchi godhaa bakka hunda jira dhaqaa bitaa. Oromoo wal dhawaataan akkatti gabroonfatan kan jedhu dhaqaa dubbisa. Kitaabaan agarree baraa isin ijoollee nama fiiddutu waan namni ammaa ka siyaasaa ol dorgommiif katabe dhiisi dhaqi dubbis kitaabolee seenaa lafa sii kaa'u. Kitaaba Ustaaz Ahmaddiin Jabal dubbisa. Soostuu Atseewochi. Warri afaan Ingiliffaa beektan kitaaba 1841 katabame. Da Oromoo laan Itoophiyaan laandi ka jedhu dhaqi dubbisi. Yoo barbaadde afaan Ingiliffaa warri beektu ammallee bakka hunda argatta. Bakka sossoosuu hin dandeettu. Story of East Africa jedhi dhaqi dubbisi. Dhumarra kitaaba san gubbaa argatta. Ummata Oromoo waan yakki hin dalan milinik irraa eegalee Haile Sillaasee waan dalagame gubbaa argatta jechuudha. Kanaaf meen jarjarina wanni kan isin himne maali? Amma viidiyooleen social media kana keessa deemu keessa wanni irraa isin dubbachuu barbaadu viidiyoo tokkotu dheengadda irraa deema ni arginee ilaalaa jirra. Maali wanni bara kana si kijibsiisti. Si dhibdi. Viidiyoo kana jechuudha. Viidiyoo kana social media kana gubbatti nama hedduu irratti heezzamne. Eenyu namni hubatee waa godhuuf immooshin ta'e dubbatu. Eenyu namni waa hubatee suuta laaluuf akkanumaan na argimaaf dura viidiyoo post godhee dubba. Maaliif namni waa adda baafatee eessatti ta'e maaltu ta'e. Tokko teknooloojiidhaan adda baafattaa Google irratti dura wanni kun ka kijibaa muka dhugaa jettee adda baafattaa inni lammataa dandeettii yoo qabaatte karaa viidiyoon kunillee eessa akka ta'e danda'an baafattu jira. Kun eega bakka isaa hubatte ilma Oromootati. Nama naannoo san jiru gaafattee bilbiltee wanni kun dharamu dhuga jettee gaafattaa jechuudha. Viidiyoon kun aga ta'e turee jira. Rakkoo qaban laala. Viidiyoo ture kana amma maaliif gabbaasan yoo jenne akkuma viidiyoo gaafa tuulamaa san. Namni kunis gajjeeffame turee jira. Viidiyoon kunillee gartee turee jira. Eenyu gabbaayise Jawaar Maammattu gabbaayise jechuudha. Ni kaayan tartiibaan waan takka yeroo dalagan akka ofii dhawaataan Oromoo ittiin kakaasuuf gabbaasan jechuudha. Viidiyoolee hedduu gabbaa'uu deema ammallee isinitti. Warri hadha viidiyoo kanneen baasu viidiyoolee ilmaan Oromoodhaa hayyoonni sheekuleen itti dhumatte maa gadi hin baafne. Kashaneen nama fixxu, faannoon nama fixxu, hattuun ganda keessa deemtan nama fixxu maa gadi hin baafne. Jawaar fa'aa bira ni jira. Maan baafne gadi. Namni dhumachaa jiru mootummaanis nama ajjeesaa jira. Warri karaa mootummaatiinis warri gartee shaneellee nama ajjeesaa jira. Faannoollee nama ajjeesaa jirti. Shiftaallee nama ajjeesaa jirti. Garuu viidiyoon sooshaal miidiyaa kan irra yeroo cufaa deemu kan karaa mootummaati yookaan yuunifoormii mootummaa warri uffatee qofatu deemaa jechuudha. Maaliif martuu gadi hin baane ilma namaatu yaada. Oromoo miti sunniin hayyoonni ajjeefaman, sheekuleen ajjeefaman, abbootiin qabeenyaa ajjeefaman, shamarran ajjeefaman, dubartiin ulfaa ajjeefaman, dubartiin deettuun ajjeefaman, kan ibiddaan gubaman takkaa agartanii mee eenyu naameen agarre. Kanaaf gabaabdumatti isinitti dheerachuu dhabuudhaa fi viidiyoon adeemu kun nama maqaan isaa Yaasin Amaanooti. Saanooti dhiifama. Yookaan Jaalqeerrasu nama jedhaniin jechuudha. Viidiyoo nama isin gartan kun
hoggana shanee yookaan ammoo miseensa shaneeti. Namni kuni nama 10 ajjeese. Nama kurnyan kana keessaa nama 4 ibiddaan gube. Dubartii deettuu keessattuu harma hoosiftuu qabatee ibiddaan gube jechuudha. Warri ilaaluu barbaadan post isinii godhee jira. Maqaalee diiteelii isaa argachuu warri barbaadan na jala gasseentaa ilaaluu dandeettanii jechuudha. Gurbaan kuni ummanni bakka ajjeechaa isaa san ummata jira. Ummata tunuu ajjeesaa hin deemtaniin jedhamee ajjeefamee jedhama jechuudha. Waan kana jallisuu fi ummanni achiisuun fakkeenya namni gariin haadha abbaa dura ajjeesanii jedha. Haadha abbaa duratti hin ajjeefamne mucaan. Bakki itti ajjeefame illee bakka biraati, bakki geessa illee bakka biraati jechuudha. Maaliifi mucaan kun namni kuni kutaa Arsii keessatti yoo kana namoota olomaa'iif manguddoo biyyi qabdu fixe. Nama bilbilee dhufee ammallee jedhan itti bilbilee dhufee halkan san nama ajjeesaa jedhan. Waraana qabatee dhufee. Ammallee akka itti qabamee ajjeefame nama bilbilee ajjeesadhee namootaan na eeggadhaa jedheeni dhufee achitti qabamee jechuudha. Kanaaf as gubbatti makaa wanni takka osoo waan kanan kenneen duratti uummanni Arsiidhaa aadaa qaba. Ilmaan sikkoo mandoo. Shan yaadda biyya balleessite tana obboleessaa Jaal Koorsaadhaan nama Maammad Koorsaa hin beeytanii hoggana ol'aanaa mootummaa wayyaanee keessatti ture nama Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa fa'aa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuufaa Jeneraal Haayiluu Gonfaa fa'aa wajjin ture asmaratti akka maleetti ajjeesanii jechuudha. Gaafa kana uummanni Arsiidhaa gumaa lallabate. Shaniin diina Oromooti yoom yeroo kunnoo jijjiiramaa saniin dura jechuudha. Shaniin diina Oromooti Daawud Ibsaa faati farra Oromooti jedhanii gumaa lallabatan uummanni Arsiidhaa jechuudha. Naannoo Kofaleetti akka argamu bakka dhaloota gartee ilmaan Oromoo hedduu nama 26 kaansaree nyaachisanii kaan jawweedhaan asmaraa keessatti gartee fixanii jechuudha. Gaafas gumaa lallabate uummanni kun. Diina warri kun biyya nu balleessaa Oromoo liyaa dhaabbannu jennaan namni bakka hundaa gayyaanii maal jedhan? Wanni isaan gaafa jedhan akkamitti dhaaba keenya diinsiti Arsiin jedhanii haga guyyaa san Arsii irratti ilmaan sikkoo mandoo ilkaan ciniinanii haga dhaddeemaa jiru jira jechuudha. Haddallee ilmaan Arsee gabbaatee ifatti ka du'ellee ilma isaaniiti Arsii. Gurbaan ajjeefame sun illee jechuudha. Odeessa amma arganneef dhufu uummannis kun ragaadhaan kaleessee sagalee odeessin dhageessu deemaa viidiyoo uummanni gabbahee seera akka Arsiin qabdutti akka abbootii amantiitti illee abbootii gadaatti illee manguddoo Arsiitti illee gabbahanii du'a nama kanaa irraaf waan inni dalage guutuu dubbatan viidiyoo gabaabduu isin dhageessee walii wanni irraa dubbannu jira jechuudha. Maaliif wanni hunduu haqa waliin dhugaa waliin deemti. Egaa isin dhageessanaa jala jajjannaa. Oromo walikaltu muramte kama Oromo kali akachi keda muramte inni kiyamiti muramte arna jittulla jafesa titte muramte biya jaburama fatana keessatti muramte karabbi tilille najala ambo muramte kakama mootummaa dinde najala muramte gunguma jira gungume no buaka waajo nama gungume nama diina ke na gora nyaate are paisa garre gungume Ada makalle jagna ke na gartane jagna ke na di garangala se basuka waliyi hada agarre gungume yasin sano jedhani gungume kagura na jonyaate gungume kagura gosa nyaate gungume kagura diina nyaate gungume kagura anima nyaate gungume kagura kabine ke na nyaate gungume hada re paisa ka misera mootummaan ke korma gungume Oromo Gabbaatee ifatti. Okay. Viidiyoon kun kana. Viidiyoo shan isin dhageessa ammallee. Dhagaa. Ammallee wanni dhaamnu ilmaan Oromoo akka ilmaan Oromootitti uummanni kun warri hin beekne jechuudha. Gungumee kanaafi dubbii sirna Arsii kana namoonni hin beekne ni jirtanii Arsiin dubbii akka itti fixxu gungumee fi wanni kun maal jedhanii namni kun diina.
namni lamuu Oromoo ajjeesu Oromoo keessa yakka dalage diina waan jala dasni baasa jechuudha akka wannaati dubbiin dachaasu isiniin galtu namoonni gartee waan dura osoo viidiyoo wanna shaneetti hin dabrin namni akka dasni bahuuf ka arsiin akkaataa itti dubbii fixu gumaa itti fixu waan hunda waan qabduuf wanni kun isiniin galu jechuudha mee akka isinii galuu fi namoonni hedduun akka irraa waa hubattaniif yoo nama himtaniifis isinii adda baasa. Dhugaa rabbi naa baase dhugaa olumaa lafa dachii olumaa irra jirtu naa baase jechuudha. Bakka namni gaariin olumaa hin teette olumaa guddaa bakki kun bakki inni keessa waan kan dalaga olumaa guddatu jira bakka gartee olumaa hin teette zaalim yookaan namni badaan hin taa'u jedhan. Waan kana baye buloo qaama seeraati hormatiilee jedhamaa jettu. Laal warna kana qaama seeraatiin morma fide jechuun akka ajjeechaaf kaleesse yookaan ammoo fide dhiyeesse yennu umman yakkamaa san badaa san kagartee bakka san jiru seeraaf warra seeraatiif dhiyeesse ayyee. Murtii kennan jechuun waan kana irra walii gallaa hamaa kaleessinee gartee mootummaa kennuu dabarsinee akka tankaarfii irra fudhatu akka nu ajjeefamu akka nu gaafatamu godhu isa kana irratti gartee murtii murteessaa itti naagaltaa uummata gaafatan jechuudha ol kaatee murteessitu waan takka yoo uummanni lakkii jedhe ni didama jechuudha uummata gaafachuu jira uummata bahe kana arguu jirtan uummata ganni gahu jechuudha kana gartee itti walii gallaa jedhanii jechuudha. Amma murtii kennu yoo deemanti uummata caqasanama. Adarsiitti muramte yeroo jedhan kana gungume jedhee namni yookaan ammoo qoxxise jedhee akka dukkaleessa jechuudha. Gungume illeen waan kana gubbaa dabalannaaf qoxxise yoo jedhan ammoo garaan qabne akkaataa itti himatu jechuudha. Dubbii arsii warri dubbii Oromoon beekne gungumuun irra dabalata jechuudha waan kana gubbaatti. Qoxxisuun ammoo qoxxise illee kaasuu jira. Waan san diduu ilatuun akkana taate meetan addanaa baasii waa hedduu dhufa inni sii galee. Oromoo waliigaltuu muramtee nama Oromoo kale namni Oromoo waliin qaltuu nama Oromoo qale laal Oromoo waliin qaltuu teeda jechuun farra yookaan ammoo seeraan ala waan hin jirre jechuudha. Kiyyaa miti muramtee. Namni kan dalagu kiyyaa miti. Cittuun laajoo keessa jechuun cittu irraa maa'iin tana nama Oromoo waliin hin qaltu Oromoo keessa yakkiin dalagamu murtii dabarsuu jira uummanni ayyee. Nama fatanaa keessatti muramtee. Olumaa guddaa namni kun. Tarabbiitiin illee na jalaan bahu murteeffannee tanamaatti ta mootummaatiin illee nu jalaan bahu murteeffannee. Gunguma jedhama. Dhufi amma namni dabalataa dhufi amma. Nama diinaa keenya gurra nyaate hadha reeffa isaa agarree gungume. Nama diinaa keenya maqaa nyaate hadha reeffa isaa agarree gungume jechuun jira. Gungume jechuun amma dabalannaa kana waan kana gubbatti maal godhara? Deeggarsa yookaan ammoo dabalannaa dubbii waan kana gajjabeessu irratti yoon dhedhee jechuudha. Jagna keenya agartanii jagna keenya dhiiga dhangalaase abbaa suuka waliyyii hadha agarree gungume. Yaasin saanoo jedhanii gungume. Namni namoota keenya fixe hayyuu goota keenya fixe yaasin amaanoo jedhanii gungume isa jabeessu jira amma dubbii tana. Kagurra laajoo nyaate gungume. Laajoo jechuun bakka kana. Kagurra gosaa nyaate gungume. Kagurra diinaa nyaate gungume. Kagurra haanamaa nyaate gungume. Kagurra kaabinee keenyaa nyaate gungume. Hadda reeffa isaa qaamni seeraa mootummaan keenya kormaa gungume. Oromoo. Amma duuba wanni tana wanni si deebisanii kaaheef dubbii gabaabduu isinii kaa. Okay. Maqaallee dhageettanii amma shaneen ammoo bilbiltee nama naannoo saniititti intarvii gaafattee jechuudha. Eenyu gaafatti? Nama maqaa isaa dhageettanii himree Yaasin Amaanooti. Saaniitiin Amaanoodha yaa saaniiti akkas. Amma duuba dhagaa dubbii olii fiduu kaa amma waan kana namni viidiyoo biraa fiddeefaa jechuun ni mala namni keenya kaa girrisaa iddoo isin ta'an arrabsu jira baramu. Marrabsaa isin deeggartoota warra qabadhaa warroota as jala seenee waan arrabsu kana qabadhaa duuba. Kun warra waa liqimsee lubbuu ilma namaa kanaaf adda lafa dhiitan. Namni kun na jala dhaqaa dubbisaa viidiyoo an poost godhee jira namoota inni fixe shamarran inni fudhate tabriimi. Bari waan dalagame yakka namoonni kunniin kutaa arsii keessa gamanatti akka isin dhoo kana quba qabdanitti namoota gurguddaa ulumaa gurguddoo fixe jechuudha gurbaan kun. Kun ka beekame barka amma ragaadhaan inni itti bilbilee dhufee fixu jechuudha. Bakka hunda deemee dhaqee kan inni fixu. Kaan manni haalaa akkahu walumaan gartee laalu deemnaa jechuudha inshaallah. Okay. Shaneen intarvii isiin gartee kaa warra achi irraa miseensa isaanii gootee jira.
Okay. Kun shani. Hawaasa duratti fuudhanii ajjeesanii lakkasuu tokko malee rasaasaa ta'anii ajjeesanii maatii duratti Kun amma ka shaniiti. baay'ee nama yaachisudha haalli nageenya naannoo keenya. Ayyee maatii duratti akka ajjeesanii maal jirtu waan kana xiyyeeffannaan quba qabduusin gandi isaa ho'eessa haalli mucaa kanaa hoo maal balleesse dargaggoon kun mee waggaa fageenyaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota raata biyyoolessa Oromiyaaf nu ibsuu dandeessuusin. Badiin isaa waan kana balleesse wanti jedhamu tokkollee jiru balleesse jennee nuti illee agarree beeknu hin qabnu kama fidanii hawaasuma keessatti ajjeesan qofa agarra. Haalli inni ittiin ajjeefame maal fakkaata? Maatii fuulduratti rasaasatti dhukaasanii ajjeesanii. Haalli itti ajjeefame waan baay'ee dubbachuu fi kana jedhan. Dhiifamti isin deebisa. Dubbachuun namatti ulfaata. Hawaasuma afootti ajjeesanii maatii lafa maatiin isaallee jiranitti ajjeesanii rasaasumaan ta'anii ajjeesan. Tokkoffaa namni kun kijibuun bakki inni itti ajjeefame mucaan kun itti ajjeefame maatiin achi hin jiru. Bakka qabametti nama ajjeesuu dhufetti ka ajjeefame eegasii fuudhamee reeffa isaa uummanni fudhatee uummanni kan achi bahe bakka inni warra mootummaa seera mootummaatti waamee jechuudha. Akka odeessi jirutti. Achirraa fuudhamee mucaan ganda isaa geeffame jechuudha. Ganda itti Jireenya isaa deessa. Bakki jireenya isaa dallaa fi dhaloonni isaa Garaadilloo. Ganda Garaadilloo jedhama. Egaa ammallee kan dhaga'uutti jirru erga ajjeesanii abbaa faara fuulduratti erga ajjeesaniin booda maslaalee hawaasni ittiin midhaan tuullatuun harkisanii gara magaalaa birootti akka geessan dhageenye. Waan kanarraa isin waan quba qabdanoo? Dhugaadhaa egaa booda maslaalee harreetti fe'anii isa sarree sanitti ganii lafarra harkisanii waan akka agarreen dhageenye lafarra harkisanii magaalaa gara Birbasaatti geessanii achirraa gara lafa dhaloota isaatti kiiloomeetira lafa baay'ee fagoo kiiloomeetira. Fagoo amma duratti maatii isaa dura ajjeesanii janiimi amma achirraa fuudhanii gara ganda isaa jechuun fagoo achi geessanii jedha jechuudha. Sun amma dubbiiwwan asii fuudhanii ajjeesanii osoo tokko malee rasaasaan ta'anii ajjeesanii maatii duratti waan baay'ee nama yaachisudha haalli nageenya naannoo keenya. Ayyee maatii duratti akka ajjeesanii maal jirtu waan kana xiyyeeffannaan quba qabduusin gandi isaa ho'eessa haalli mucaa kanaa hoo maal balleesse dargaggoon kun mee waggaa fageenyaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota raata biyyoolessa Oromiyaaf nu ibsuu dandeessuusin. Badiin isaa waan kana balleesse wanti jedhamu tokkollee jiru balleesse jennee nuti illee agarree beeknu hin qabnu kama fidanii hawaasuma keessatti ajjeesan qofa agarra. Haalli inni ittiin ajjeefame maal fakkaata? Maatii fuulduratti rasaasatti dhukaasanii ajjeesanii. Haalli itti ajjeefame waan baay'ee dubbachuu fi kana jedhanii dubbachuun namatti ulfaata. Hawaasuma afootti ajjeesanii maatii lafa maatiin isaallee jiranitti ajjeesanii rasaasumaan ta'anii ajjeesan. Bakki jireenya isaa deessa. Bakki jireenya isaa dallaa fi dhaloonni isaa Garaadilloo. Ganda Garaadilloo jedhama. Egaa ammallee kan dhaga'uutti jirru erga ajjeesanii abbaa faara fuulduratti erga ajjeesaniin booda maslaalee hawaasni ittiin midhaan tuullatu. Maslaa itti deebi'u jiraayyee gaarii amma kaa duuba dubbii asirra wanni oliituun jirti dhagayaa nama kana ajjeesuun karaa miti bakka namoonni hedduun addasanii baafu amma kaa fayyaalessi gariin OEA Mustafaan ajjeecha isaatti gammadee akka nama igarkaan qaban seeraa dhiyeessan warri mootummaallee kana godhuu qaba jechuudha kun. Nama abbaa fedhe badii fedhe adala yakka guddaa fedhe nama qaban seeraa kaleessanii eega qabame jechuudha. Eega qabame harkaan qabame fuudhanii seeraa kaleessuu qaban. Lubbuun namaatti dhagaa namarratti murteessu. Garuu wanni amma deemu kun dhageenye uummanni bahee jedhan. Amma asirratti olumaa hin dubbattee jirti nuu haa gubamu jedhan uummanni. Maaliif wallaahi mee dhaqaa isin poost godhee jira laala. Ilma namaa akkana qalee gubadhaan jira. Nama afur gubeedhan sanuun qalaa jedhan wallahi waan dhaqaatti dubbisaa poost godhee jira uummanni illee gabbayee dubbatee jira jechuudha. Amma waan kana osoo viidiyoon kun hin dhufne bilbilee gaafadhe naannoo san nama naannoo sanii. Uummata tokkas godhee turee illee jira viidiyoonis amma akkatti bahin beeynu malee turee jira wanni kun aga dalagame amma uummata san godhee uummata fixee nama gartee nama akkanaa aalima olumaayii mara nama nagaa dhaqee fixaadhaan itti bilbilee akkasii bilbilee nama kana dhufee akkana godhanii jedhan. Dubartii deettuu nama qale nama ibiddaan gubu nama afur ibiddaan gubu uummanni kun dhagaa amma gariin nama asii bookkisa bara gandi inni irraa dhalateef uummanni irraa dhalate baheetu kunooti murtii dabarse maatiin gosti kaala teettee lafa dhiittu uummanni ni gubate uummanni murtiillee dabarfate uummanni qeerroo jedhee waamee jira.
murtii arsiin dhagaa kaam murtii arsiin dabarfate. Murtii arsiin dabarfate naannoo arsii keessa na dhagaa amma jechatan yoo mucaan tokko keessa bahee gale yoo arsiin guurtee duriyyee bara kana guutuu ilma namaa isin kadhachaa baanii bara taa isin jennee isin kadhanne amma kaawulii gabbaate arsiin. Ergamtuu keessa ruuf maaliif waan kana isin himee ture amantiin ammallee oofuuf dhufaa jiranii dammaqe uummanni. Alhamdulillah iyyi keenya uummata kibira bakkaan nu ga'e jechuudha. Iyyi keenya uummata nu dhaqqabe uummanni illee dammaqe arge walumaa hin gabbaate. Yakki dalagame ilmaan Oromoo isin quban qabdan waan ganda keenya keessatti dalagame. Quban qabdanii baraasi. Waan ilmi namaa wal godhu waan namtichi luffichi kun dalage. Adda viidiyoo kana fuudhee nama guddaa inni ni beeka. Amma gonoo Instagram isaa keessa argame viidiyoon kun Jawaar Mohaammed jechuudha. Instagram isaa keessa erganii kaayaa gammaa. Isinii wannaa san qajeeloo gannaa booda isinii baasa. Instagram isaa wajjin isinii gabbaasa. Kaayee gaafa argisan maan dabarsin doolara. Mootummaa kan ittiin jissuu, mootummaa kan ittiin diiguu, ilmaan Oromoo ittiin salphisuu viidiyoolee hedduullee harkaa qaba isinii gabbaafna. Viidiyoon Jawaar keessaa ijoollees dhiirti seentee jirti yonnaa isaa. Yakkoonni kun Mustafaan dhiyoo kana guutuu isin himaa ture. Amma ijoolleen dhuga ilmaan namaa akka malee ajjeefamanii jiran. Karaa mootummaa kanaatiin ajjeefamanii jiran. Kan bishaan ajjeefamanii jiran. Ka gartee shaniin ajjeeftanii jira. Ka hattuun ajjeestanii jira. Uummanni keenya gara marattuu dhumachaa jira jechuudha. Garuu maal itti fayyadaman adda warra kunyaan kana fagoon dhaqina. Namoota kunyaan amma gurbaan kun fixe nam tokko fixe wani tokkochi. Amma magaalaa itti dhaadhe keessa nam sadii ajjeefame. Namni sadii halkan takka. Nam sadii. Miidiyaan dubbate hin jiru wanni tokko hin dubbanne. Dhiyoo kana ammas maal jedhaniin magaalaa gamanaa tana as Arsii keessatti nama 5 boja isa fixe gurbaan kun manguddoo Arsiin qabdu tanagaa siyaasaa keessa hin jirre mootummaallee deeggarri qalan. Nam tokko dubbatee hin dubbanne. Amma karaa Worqa jedhanii asiin karaa Doddola gubbaatti ilmi namaa dhumachaa jira. Nam tokko miidiyaan tokko hin dabarsine. Namni tokko mee dabarsee isinii gabba'u deemu. Waan ilma namaa godhaa jiran. Mana ummataa gubuu. Dubartii gudeeduu saamuu. Quban qabdan Oromoo maaliif hin dubbanne? Wanni kuni wanni adda dalagamaa jiru kuni ta'e jedhamee qophaa'ee Jawaar Mohaammed Arsii lafarraa balleessuuf. Isin himnee jirra. Nu dura teenya yaada Jawaariin jibbitaati. Jawaariin akkas gootatanii nafxanyoonni gabbaaftee waraana maqaa Jawaariin ijaarametu Arsii keessa jira jedhan. Amma Harargee wanti jirtu ilaala. Harargee ilaala amma. Ijoollee wayii fixan. Ijoolleen sun diqqoo na fakkaate ganna 15 maal jedhanii dabarsan argee shabboon galgala kana dabarsu. Dhagaa waan dalagamaa jiru. Yeroo kana keessatti uummata san fichisiisu alaabaa itti uffisanii ijoollee janaa san awwaalanii qabsaa'ota keenyanii mootummaa dhaaddachaa jiran. Harargee keessa. Mustafaan kun hin taane isiniin ijoolleen kun maal jedhamaa jira? Sadarkaa hashiisha ijoollee eegalchiisanii ijoolleen milishaa waraana qawwee harkabdu utaaltee akka dhumattu godhaa jiran jechuudha. Dhagaa Oromoon. Ijoollee nagaa hashiisha yoo dhuge namni waan amma fakkeenya warri ifa manaa godha. Duddellee yoo jettanii naa geettanii anshaashamannetti illee guddadhe isiniima. Hashiishni yoo dhugan jedhan yeroo kofalte koflaatumaan deemta yoo ajjeesatti ni ajjeefta jedhan. Yeroo xuuxu san maranii si kennanii xuuxaa waan san yaaddu san godhaa jedhan. Ijoolleen akka dhattee waa balleessitee dhawamtu. Uummata Harargee osoo namni hin du'in ijoolleen hin du'in isinii hime. Arsii isinii hime Baaleef Arsiin. Lafti sadiin kun taargettii keessa kaawwamee balaa asii kaasuudhaaf osoo qara haga Wallaggaa kaabne haga Gujii fi Shawaa keessaa kaabne Shanee Arsii Baalee keessaa Harargee keessa ijaarree adda mootummaan kun hin jiru jedhamee lafa kaa'ame jechuudha. Isin iyyaa baane. Amma isaan dhufan lafa kana seenan. Maal godhaa jiran? Ijoollee daa'imman milishaallee horii kennanii warroota yuunifoormii illee uffatanii ficcisiisaa jiran jechuudha. Ficcisiisuu qofaa miti. Ijoollee san shabboorra yoo seentee ilaaltanii argitanii alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa reefa saaxina isaanii irraa waan ijoollee lama na fakkaate I think son beekuwan irratti uffisanii ijoollee tana awwaalan. Awwaala qofaa miti uummanni maal jedhee dubbachaa jira? Qabsaa'ota kennaa kunoo. Harargeedhaa jechuun kun as ilaala. Maaliif uummanni kun evidensii ragaa yeroo mootummaan kun amma bayas gubbatti dubbachaa jiran warri dubbamu kun laazima jedhama. Namoonni baanii mootummaa kana balaaleffatanii mootummaa kanaan dhufite akkana godhe
takkaa mootummaan uummata Harargee seenaa xureessu maal jedhan takkaa mootummaan tokko namni keessa ajjeesee hin beeku. Dhaqaa caqasa as gubbaa viidiyoo kana gubbaa jechuudha. Namoota baasanii viidiyoo waraabaa warri sun akka hidhaman akka ajjeefaman laal akka dalagan sisteem uummata keenya qotee bulaa waa takka hin beekne dubbadhuudhanii ati jabaadhaa akkana jedhii dubbadhuu qopheessanii gabbaasan. Nama ajjeesan kun hiriira ba'a mooyyalee keessa akkasii kaafame mucaan ajjeefamee akkuma mucaan ajjeefame hiriira ba'a jechuudha jabaar jala barreessee yeroo san gabba'ee. Kun ajjeefame uummata ba'e ajjeesuun maalidhe hiriira baasu bara achiin dadha gujii keessa akka ganama san yaadattan hin taane hin milkoofne jechuudha. Eessatti eegalan Arsiidhaaf Harargee keessa eegalan laala. Tuulamaa maal kana keessatti uummanni Tuulamaa dammaqee jira. Uummanni Wallaggaa dammaqee jira. Adda dabarsee uummanni bahee murteessee jira. Diina ammaa achi bakka argamtee shanii ijoolleen galuu diddaadhaa oomtuu hidheera uummanni. Kan isinuu agartanii jechuudha gabbahee murteeffatee Arsiillee murteeffatteerti amma. Ibaluun rasaasaan dhaanii ibaluun ajjeesan jettee hoyyuu taate uummata murteeffate. Mootummaan ammaa achi garaa laafuuf ni qaba. Ammallee namni gariin waa yaadu beektaa raayyaa ittisa biyyaatiin nama qabee mana murtii kaleesseedha gariin namaa. Gariin namaa bara isin dhibaa bara uummanni uummata kanaa. Poolisaan markaa dha'u jiru. Raayyaa ittisa biyyaati. Waraanni dhahii malee qabinaa fi diimiyoonnis argamuuf jalqaba isin yaa galu. Ameerikaa keessatti amma Rippaabilikaan gaardii yeroo gadhiisan daan dhumate poolisa qofatu qabee seera si dhiyeessa. Isinitti himnee diddan. Wucinaa warras gubbaa waa poost gootanillee usaa ta'a. Yoo biyya laaxxaniif diigdan malee uumaan fiddani. Namni du eenyullee yoo ta'e kan maayyaa akka dalagallee yoo dandamee qabamee seeraa dhiyaatee badii ofii argate bareeda. Garuu lubbuun namaa akka loonitti eenyu hojjeesaa jira. Nafxanyaa dhufeen hojjeesaa jira. TPLF dhufeen nama keenya ajjeesuu jira. Arsii ajjeesaa jira. Harargee ajjeesaa jira. Jimma ajjeesaa jira. Wal ajjeesaa turan. Nammee qadhumate jedhan. Rabbiin sodaatani. Yeroo gartee ka mootummaa deeggaru du'e namaa miti. Yeroo ka Jawaarii fi Marroo deeggaru du'e ilma namaati akka udala harree eeyyitan. Usaa kan usnetti kadhumachaa jiru Oromoo gaalachiyyuu. Wal nu ficcisiisaa jiran, wal nu nyaachisaa jiran. Kana diddaaf jecha taa'aa jiran. Mee olaa dhageenyu waliin haa deemu. Eenyu irratti duulaa jira isiniin jedhe. Hadha uummata Walloo dheengadda gaafa nama 1,600 fixan eenyu dubbate. Mee dubbattanii? Mee tokko eenyu dubbate naa himaa? Gaafa uummata keenya. Uummata Walloo shaneen gamanaan, faannoon gamanaan akkasii fixxu. Quuf jettanii hattuudhaan. Dheengadda gaafa olumaayii Tuulama keessatti ajjeesan. Birrii miiliyoona 1.5 kennee nam tokko dubbattee nama 12 hojiirra shananii dubbattee nam meeqatu daaraa ta'e sheekolee meeqa dhumate olumaayii meeqa dhumate hin goorraa barii namaa ciise ibiddaan gubame bara takka dubbattanii viidiyoon tokko gabba'ee dubartiin qalamtee ilmoon garaa fuudhaa goorra'ame ilmoon nama lafarra gabbu'ee deemee miti ilmoo yakka maal qabdi dubartiin ulfaa yakka maal qabdi. Akka dubbat akka nu dalannee Oromoo bara haga dachiin nuun cittu jirra bara. Haga dachiin nuun cittu. Diinni nu dura dalagee jedha. Warii liqimsaaf jecha yuutuubaroon hattuu bakka isiin irraa dhufne beekneef ilmaan namaa wal yaa Oromootii yoo bar namoota dhumate kana isin liistiin gabba'uu deema Oromoo waan isin jettan meel laala jechuudha. Ijoolleen shanii hadha galteetuun isin himuu deemti. Na dhagaa. Namoota qalame. Barsiisonni Wallagga keessatti ka shaniin ofii amante nama 11 qalleette barsiisota. Ijoollee Oromoo nurra barsiiftan jennee dubbattanii takka barsiisota kun qalamte jedhanii takka dubbattanii. Kunooti OBN irratti dhiyaattee ijoolleen maa ofii qallee jedhe maaliif jaratu ijoollee Oromoo nurra barsiisaa jira. Qabsoon teena duratti haa deemtu iskuullaa cufamu ambulaansiin haa gubattu jennee nama 11 qallee jedhe gurbaan sun. Abbaan qabeenya meeqa qalan. Ilmaan daa'imman kichuun ijoollee shaneen qalamte meeqa beektuusi? Lakkoofsa beektuusi? Ijoollee ganna 4, ganna 5, ganna 6, ganna 7, ganna 10 yoo guddatte. Ilmaan Oromooti bara. Amaaraa hin Tigree Guraagee miti. Kaqaluu Oromoo. Haga ilmi namaa taphatee biizinasiin eegalamee hadha namni hashiisha barate bara nama qalu kana qubas hin qabu barin namattuu sin laaqqawate nama kana hashiisha fudhate bas hajaan qabuun. Maan dubbatinaa kana iyyine jarana ta'a shaniin garuun geettu uummata keenya salphisinaa nun diqqeessinaa lakka garuun dhan waliin qallu mee haa teennu adda Jawaar Maammadii gabaa kana guutuu ka dalagu isa ta'u malee dhagaa shakkii malee dubban
Viidiyoon kun ka ture isa amma gabbaase. Ijoollee gabbaasee ka'ee ofii duubaan dhufee maxxansee jechuudha. Nama guddaa namni kun. Wallaadhaa miti hadha. Doolara liqimsu qofa ATM ta'eetumaan doolara dhuguu qofa baratee dhiiga ilma namaa osoo hin hubanne. Hadha mee maal jedha? Rabbi isa salphisee maal jedha? Jawaar Mohaammed. Rabbi isa diqqeessee maal jedha? Diqqaachuu jira namni kun dhiiga namaattu isa qabe. Dhugaa Oromoottu isa qabe Jawaar Mohaammed. Dhiigni namaa gaafa si qabe wallaahi. Garri jechatii tanaa qabadhaa. Yoo Jawaar Mohaammed osoo xiqqaatu, osoo salphatu qabritti hin galee ana yoo toobatee uummata Oromoo gabbahee kaadhan gaabbu jedhee raqqoo madhaatee hin gaabbu jedhee baru wallaahi ilmaan Oromoo lafarraa haxaa'ee hin gaabbu jedhee baru Oromoo ol nyaachisee uummata keenya wanni inni itti mubalaa baddanii malee salphattanii malee uummanni keenyachuu malee hayyoota Oromoo xiqqeessuu malee wallaahi namni bar osuma dhugaa ta'e bar osoo dhugaa ta'e namtichi badii qofa waamu wallaahi badiin siif haa taatu jettiin maleekaallee wallaahi sitti haa deemtu ta'e haa taatu jedhanii wallaahi. Ilmi namaa diiniin islaamaa akka amantii biraa inni qabaateen beeknu islaama nuun jettanii ani hin garree isaa islaamummaa isaa islaama nuun jettanii namni musliimaa diiniin keenya kaayyamu sobii araarsi jedha malee sobii lolchiisin jedhu wallaahi. Kijibii waan jirre kana dhugaa godhi kijibii araarsi akka waliin lolle akka namni hin duune godhi jedha malee kijibii wal lolchiisin jedhu. Eegaa mee ijoollee na gadhiise ofirraa cufaa. Gartanii kijibii araarsiin jedhu jechuudha. Walolchiisin jedhu. Adda guyyaa irraa salphina isaa viidiyoo inni poost godhe rabbiin salphisuu diqqeena duubaa itti gabba'u jira jechuudha. Dubartii takka tagartee abiin abaartu gartanii manni irra. Yaa durriyyee na gadhiise abshiru. Mee gatan ta'e keessaa hidha onnaan ergu jirti akka ofii vaayirasii antivaayirasii qabaaniif haa jinaa. Eegaa gatan ta'e biloo godha yeroo takka duuddi bara wal jala duudde laalaa kunu. Taa'ee caqasaa mi'achii ergaa baroonnaa banee fi akka ofiitti. Duuba appii ergeeta appii nyaata ergee ookee waan jedhe wannaa irra na darbaa jechuudha. Ilmi namaa dhagaa wanni iyyuu filmaan Oromoo. Namtichi kuni waan Oromoo bu'aa qabu. Oromoo miidhamtee akkana furmaataan dhufa baraaname. Gaafa dheengadda ijoolleen tuulama keessaa galuu eegalte jaraa miti yoo faannoon galte nageenyi hin bu'u jedhe maaliif boombinuu awwaale beeka. Boombinuu awwaale beeka. Naawusaa mallee na erganii ofirraa ookee tuqee na godhaa naawusaa yoo ookee miti akkatti ofirraa qujjira naawusaa. Okay.